Hayya jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Namoonni isin suuraa irratti argitan kun hiyyummaa hiddaan buqqifnaa, dadhabnu kalee takka ifirraa buqqifnaa waan jaan fakkaatu. Maaliif jechuun keessan hin oolu. Biyya Neepaal keessatti ganda Hoksee jedhamu keessa uummanni jiraatan kuni mandarri isaan keessa jiraatan sun mandara kalee tokko jedhamuun beekama. Sababni mandarri isaanii mandara kalee tokko jedhamuun beekameefis namoonni mandara kanaa hundinuu kalee takka irraa baasanii gurguratu jechuudha. Hiyyummaa yookaan immoo hanqina qarshii sababa qabaniif jecha kalee isaanii takka baasanii gurguru. Ta'us garuu boodarra miira dhukkubbii isaanitti dhaga'amuu fi dadhabina qaamaa isaanitti dhaga'amuun jireenya eegaa qarshii argatan booda barbaadan san osoo hin jiraatiin hafu gariin isaanii lubbuudhaan dabru waan nama ajaa'ibu jechuudha. Hiyyummaa caalugaa hiyyummaa sammuutii jechuun akkasi kun maaliif jennaan yeroo takka waan argachuu dandeenyuuf jecha waan argachuu hin dandeenye if harkaa baasna. Saniifuu takkanaa tanaa rabbi nurraa qabu jenna. Ulfaadaa galatoomaa.